Nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Astuutu Oromoo kan jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii anis obboleettiin keessan nagaadha. Har'a odeeffannoo haaraadhaan qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Inni kunis odeeffannoo haala biyya keenya keessa jirudha jechuudha. Kanaaf ammoo qophii sagantaa keenya xumura sagantaa keenyaatti na wajjin tura jechuun inni kun affeerraa gosa guddaadha. Akkasumas immoo miidiyaa yookaan immoo chaanaalii kanaaf haarawaa kan taatan sabiskiraayibii gochuun cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuun nan jaalladha. Akkasumas immoo yaada jiruu fi gaaffii qabdan koomentii jala naakaa akkasuma laayikii keessaniinis na jajjabeessaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa kanan qabadhee isinii dhufee waa'ee artist Haacaaluu Hundeessaa kan waggaa tokkodhaaf har'aa kan inni du'e waggaa tokkoo fi naannoo 6 lamaffaa keessa kan inni jiru jechuudha. Egaa waa'ee isaatiin wal qabatee eenyutu ajjeese kan jedhuudhaaf akkasumas immoo akkaataa kamiitiitti akka inni du'e yookaanis immoo ergi inni du'eetti haalli nageenyaa jeeqamaa akka ta'ee fi boora akka ta'e biyyattii keessattis immoo ta'iin akkamii akka ta'es hundi keenya iyyuu kan beeknudha jechuudha. Haa ta'uuti garuu dhugaan Haacaaluu ammallee ba'e hin jennu. Haa ta'uuti murtoon guyyaa irraa warra isa ajjeesanitti murtaa'e akkuma beekamutti jechuudha. Egaa ni beektu jechuudha. Artisti Haacaaluu Hundeessaa ergi du'eeti namoonni baay'een isa duukaa akka du'anis ni beektu. Haalli nageenyaa ergi gaafa inni du'eeti jeeqamaa akka ta'eef boora'aa akka ta'es hundi keenya iyyuu kan beeknu jechuudha. Ergi gaafa inni du'eeti immoo hayyoonni keenya jaallatamooftii fi kabajamoon mana hidhaatti darbatamanii akka isaan jiran hanga guyyaa har'aatiiti gaaffii tokkollee dhabanii yookaanis immoo furmaata tokkollee dhabanii ergi inni manaa ba'eeti. Isaanis gaafa isaan mana isaaniitii baanii hanga har'aatiitti mana isaaniitti kan hin deebine jechuudha. Kanaatiif manguddoonni keenyallee yookaan hayyoonni keenyallee gurguddoonni beektoonni keenyallee mana hidhaatti kan darbatamanii jiran sababii artist Haacaaluu Hundeessaa du'a isaatiin wal qabatee jechuudha. Maqaan yookaanis immoo dubbiin artist Haacaaluutiin ka'e nama tokkootii miti kan inni miidhe uummata Oromoo hundadha kan inni miidhe uummata Oromoo hundatti madaa kan inni kaa'e jechuudha. Haa ta'uuti garuu nama isa ajjeese ammas kan beeku dhugaa isaa waaqayyo qofadha jechuudha. Waaqayyootiif akkasumas immoo dubartii guyyaa gaafa sanaa isa wajjiniin jirtu Laamiroot Kamaal isheedha jechuudha kan beeku. Waaqayyo garuu ammallee taanaan dhugaa waaqayyootiif yoo ta'e dhugaa Haacaaluutiif caliin jedhiin hin jedhan tokko inni guddaaf inni baay'eetti nuti kadhachuu qabnu ammallee dhugaa Haacaaluu waaqayyo haa baasu jechuu qabna jechuudha. Hundumti keessan lafa jirtanitti dhugaa waaqayyo waa'ee dhugaa isaatiif waaqayyoon kadhadha amma dhugaan isaa bahutti jechuudha. Dhugaan isaa qabatamaatiin ammallee wanti bira ga'ame tokko hin jiru jechuudha. Maaliif yoo jettanii Xilawuu yaamee ajjeesee jedhamee irratti murtoon kan murtaa'ee murtoo umurii guutuuti. Umurii guutuu isaa yookaanis immoo guutummaa umurii isaa akka inni hidhamudha jechuudha. Inni kun guutummaa guutuutti gumaa Haacaaluu baasee jechuun dhugaadha. Dhuguma isa ajjeese taanaan dhuguma gumaa Haacaaluu baasuu hin danda'u jechuudha. Umurii isaa guutuutti hidhamuu miti otoo du'eeyyuu gumaa Haacaaluu baasuu hin danda'u. Sababii isaa maaliif Haacaaluu duwwaa miti kan du'e jechuudha. Haacaaluu duwwaa miti kan guyyaa gaafa sana mana isaatii ba'e jechuudha. Haacaaluu faana kan lubbuu meeqantamii meeqatu lakkaa'ametu kan isa faana manaa ba'e jechuudha. Kan lubbuudhaan darbe jechuudha. Lubbuu nama tokkoo miti. Kanaatiif an dhuguma namicha kana ajjeese taanaan hidhaa miti ajjeechaas miti an akkaataa kamitti iyyuu gumaa isaa baasa jedhee hin yaadu jechuudha. Kanaatiif ammas immoo isatu ajjeese yoo ta'e isaa fi waaqayyo qofadha kan beeku jechuudha. Malee nuti ammallee isa ajjeese jechuu hin dandeenyu. Garuu dhibbaa dhibbatti akkuma hawaasni Oromoo guutummaa guutuutti shakki akkuma addunyattiin guutummaatti shakkite dubartii guyyaa gaafa sana bira jirtu jechuudha. Isheenis Laamiroot Kamaal jechuudha. Isheen immoo hanga ammaatiitti illeeti murtoo tokko kan hin fudhanne yookaanis immoo beellama isheetiif illee ganaadha jechuudha. Beellamni ishees ga'ee hin jiru jechuudha. Haa ta'uuti kanarra kan dabalate yeroo baay'ee garuu ishee mirgi wabiillee eegamee fi harka irra qabamaati kan jiru jechuudha. Dubartiin kun dhugaadhaaf yoo ta'e nama ajjeese guutummaa guutuutti xiinxaltee hin beekti jechuudha. Har'as taanaan hawaasni guutummaatti ishee irraa kan shakkii guddaa qabu malee Xilawuu yaamee kana yookaanis immoo warroota isa duukaa jiranii miti jechuudha. Sababiin isaa dubartii kana gaggeessa jedhe yookaanis immoo na gaggeesse jettee gaafa mana isaatii wajjin hin baate jechuudha. Dubartiin kun dhibbaa dhugaa waaqayyo dhibbaa kan shakkamuu qabu kan dhugaa ishii dhugaa isa waaqayyooti gaditti baasuu qabu dubartii kana ture kan qorannaa guddaa qoratamuu qabu dubartii kana ture jechuudha. Garuu haala akkaataa kamiititti dubbiin kun akka adeemamu
kanaatii fi kan qorannaa guddaa qoratamuu qabu dubartii kana ture jechuudha. An dhugaa Haacaaluu dhibbaa dhibbatti waaqayyoo gadiitti kan baasuu qabu isheedha ture jechuudha. Dubartiin kun hanga ammaatiitti illee qorannaa tokko kan ishee bira yookaanis immoo qoratamte kan hin jirre jechuudha. Maaliif seerri dhugumaan dhugaatti dhibbaa dhibbatti dhugaaf dhaabbata taanaanii ammallee xilayyuu yaami kana miti jechuudha. Dubartii kana qoratee dhibbaa dhibba bira gahuu qaba jechuudha. Maaliif ammallee dhibbaa dhibba kan shakku uummanni Oromoos ta'e maatiin isaas kan ta'e lammiin addunyaan kun guutummaan isaa kan ta'e eenyuuni dubartii kana jechuudha. Maaliif isa fagoo jiru moo isa ana bira jirutu na argare. Maaliif isheen isa wajjin jirti jechuudha. Isa wajjin kan manaa baate jechuudha. Dubartiin kun dhibbaa dhibbatti kan shakkamuu qabus kan dhugaa isaa waaqayyo gadittis beeku isheedha jechuudha. Kanaatiif iyyuu egaa maal akka isheen taatuu fi maaltu immoo akka isheetti faradamu ammas immoo abbaa alangaa sanaa fi waaqayyoodha kan beeku jechuudha. Ammallee waaqayyo dhugaa Haacaaluu hin jedhiini. Kanaatiif yaa obboloota koo dhugaadhaaf yoo ta'e Haacaaluun du'uunsaa lubbuu isaa tokkittii kan otoo hin ta'in Haacaaluu faana namni du'e nama muraasaa miti. Haacaaluu faana namni manaa ba'ee bakkeetti hafee nama muraasaa miti. Nama baay'eedha jechuudha. Kan miilli irraa cite nama baay'eedha jechuudha. Duuti Haacaaluu uummata Oromootti gonaaddisa lafee ta'e jechuudha. Gonaaddisi fooniin fayya garuu gonaaddisa lafee ta'e jechuudha. Caba lafee ta'e jechuudha. Baay'een isaanii kun manguddoonni keenya kan akka Jawaar Mohaammed, kan akka Baqqalaa Garbaa. Manguddoonni keenya baay'een isaanii hanga har'aatiitti gaafa Haaceen mana isaatiin miila isaa fudhatee manaa baanii hanga har'aatiitti mana isaaniitti hin deebine jechuudha. Isaan kanas waaqayyotu beeka. Akkaataatti isaan mana isaaniitti deebi'an, akkaataatti isaan deebi'anii mana isaaniitti galanii, akkaataatti uummanni isaanii argu yookaanis immoo akkaataatti isaan uummata isaanii arganii isaan kanas waaqayyo qofa kan beeku jechuudha. Maaliif uummanni keenya yookaanis baay'oonni keenya kuni sababii isaadhaan kan isaan manaa bahanii hanga ammaatiitti hidhamanii mana hidhaatiitti dhugaan isaanii badee gaaffii tokko malee hanga ammaatiitti badii tokko toon hojjetiin kan isaan hidhamanii jiranii jechuudha. Kanaatiif walumaa galatti waaqayyo dhugaa Haacee hin gatiin jechuun jaalladha. Egaa inni kanarra kan dabalates immoo waa'ee juntaa yookaanis immoo humna waraanaa jedhanii ijoollota baay'ee isaanii sassaabaa jiranii jechuudha. Inni kunis immoo biyya keenya Oromiyaa keessatti qofa otoo hin ta'in naannoowwan adda addaatti naannoo Tigraay akkasuma Amaaraa Oromiyaa keessatti garuu irra caalessatti kan inni baay'ataa jiru jechuudha. Haa ta'uuti inni kunis mee haala kamiitiin yeroo jedhamu baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Maaliif ijoollota umriin isaanii ga'ee otoo hin ta'in yookaanis immoo namoota yaadaan bibishaatanii otoo hin ta'in ijoollee jaamaa fuudhanii obboloota maal godhu. Baay'een kunis garamitti akka yaada nama cabsa jechuudha. Egaa isa kanaanis wal qabatee maal takka ta'u ijoollota baay'ee sassaabaa jiru. Ijoollonni kun dhuguma humna waraanaatti dabalamu moo ijoollota kana moo fixuuf moo ijoollota kana maal akka godhan egaa isa kanas waaqayyo qofadha kan beeku. Kanaatiif lafa jirtaniitti uummata keessaniif sagalee ta'anii isiniin jedha. Akkasumas immoo lammiiwwan keenya ijoollota Suudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran ammallee rakkinni isaanii akkuma itti fufeetti kan inni jiru jechuudha. Hidhaan isaanii akkuma itti fufeetti kan inni jiru. Galuu jalqabanillee addaan kutaa jiran kunis maaliif akka addaan citee gaaffiidha jechuudha. Kanaaf waa'ee ijoollota Suudi Arabiyaa keessa jiraniif illee sagalee ta'an isiniin jedha. Maaliif kan lammii keenyaaf sagalee hin taane eenyuuf sagalee haa taanuun isiniin jedha. Kanaaf lafa jirtanitti waa'ee uummata keenyaaf calin jedhina. Waa'ee uummata keenyaa dudubbadhaa isiniin jedha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Inni guddaanii waa'ee dhugaa Haacaaluutii fi akka amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa dhugumatti yoo ta'e xilayyuu yaamii kana dhugumatti inni harka keessaa qaba jechuun yookaanis immoo harka keessaa qabu jechuu hin dandeenyu jechuudha. Hojii isaa maleedha yoo ta'e waaqayyo mayyuu isaaf haa dhaabbatu jedhaanidha akka kootitti. Garuu immoo hojii isaatii yoo ta'e immoo an dhugaa akkan jedhu hin qabu jechuudha. Maaliif lubbuu Haacee duwwaa miti kan bahe lubbuu baay'eeti kan bahe jechuudha. Too lubbuu nama tokko ta'eeti lubbuu Haacee duwwaadha ta'eeti illee bakka waa baay'ee nama jechisiisa. Maaliif Haaceen nama tokkos miti. Haaceen nama baay'eedha. Haacee faana kan du'e nama baay'eeti jechuudha. Egaa hin beekamu xalaatummaa akkamiiti. Waa baay'eetti yaadni nama caba jechuudha. Kanaaf waaqayyo waan godhu isatu duwwaatu beeka jechuudha. Waa'ee dubartii kanaas immoo walumaan waan ta'u hin dhageenya. Ammasitti waaqayyo nageenyaan biyya keenya nuuf haa eeguun jedha. Nuunis nagaatti nu haa eegu waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Oduun koo guyyaarraa kan